Hayyena shamaa kam jirtu hordoftooniif kabajamtoon chaanal kiyya kun guyyaara kanas immoo wanta haaraa kan duriirra kan adda ta'e waan isin fayyadu tokko isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Innis immoo salphaatti WhatsAppii nama barbaadanii fakkeenyaaf kan jaalallee keessanis ta'e kan ijoollee keessanis ta'e kan hiriyoottan keessan biroo sekeendii 5 sun guutummaa guutuutti WhatsAppii isaanii karaa itti to'achuutii dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Egaan guutummaa guutuutti to'achuutii ni dandeessu. Akkasumas immoo namoota namni sun karaa chaattii wajjin haasa'u hundaa wajjinillee isa fakkaatanii haasawuutii karaa itti dandeessanidha jechuudha. Baay'ee tokko steeppiin isaa salphaadha jechuudha. Isin steeppii kiyyaa haalan ittiin isinitti agarsiisu na hordofuu qofaadha. Saniin booda baay'ee tokko laafaadha haalli ittiin WhatsAppii nama barbaadanii to'achuutii dandeessan jechuudha. Egaan hordoftoota kiyyaa kan kanattiin godhachuutii dandeessan yookiin immoo bilbila namaa guutummaa guutuutti to'achuu dandeessanii aappii haaraa tokkotu jira jechuudha. Aappii kana gadi buufachuutii qabdu jechuudha. Aappiin kunis immoo wantoota faayidaa qabeessa ta'anii bilbila namaa to'achuutii qofaadhaaf mini jechuudha. Kan inni isin gargaaru kanneen biroof illee isin gargaara jechuudha. Keessoo isaa boodarra kana isinitti agarsiisu ta'a. Kanaaf description box irraa salphaatti barreeffama viidiyoo kanarra tuquudhaan haala kanaatiin inni gadi isiniif baasu description jechuun iddoo kanadha waan ta'eef iddoo kanarraati aappii as tuqaa buufadhaa kan jedhu kana liinkii kana innaa isin tuqtanii haala kanaatiin isin fida jechuudha gara websaayitii kootii iddoo kanarraati salphaatti install now kan jedhu kana tuquudhaan daawunloodii godhachuu dandeessu. Yoo play storein isin dide immoo iddoo kanarraa daawunloodii batanii kana innaa isin tuqtan addamarra teessanii akkasiin daawunloodii godhatanii fi isin ayyama jechuudha. Kunoo daayirektii gara bilbila keessanitti gadi isiniif bu'a kunoo akkuma agartanii. Kanaaf namoonni play storein keessanii isiniif hin hojjenne yaaddeena jechuudha. Aappii ani isin barsiisu hundaa salphaatti gadi buufachuutii dandeessu. Karaa telegram chaanalii kootii illee na argachuu ni dandeessu jechuudha. Egaan appilikeeshinii kana jalqaba ni bantu jechuudha. Haala kanaatiin kan inni isiniif banu keessoon isaa kurootti hangana waan cimu miti. Steeppii man isinitti agarsiisu duwwaa fayyadamuu qofaadha jechuudha. Kunootti start now kan jedhu kana ni tuqtu. Start now kan jedhu kana innaa isin tuqtan ayyama isin gaafata alla'uu ni jettu. Maqsaaqaa yookiin beeksisni garaagaraa yoo kanatti isinitti dhufe immoo baakii jettanii gara boodaanii deebitu jechuudha. Egaan iddoo kanarraati wantoota afurii isiniif kaa'eetii jira jechuudha. Wantoonni kun afuranis WhatsApp directii kan jedhu ni jira, save status kan jedhu ni jira, status saveriin kan jedhu ni jira, akkasumas immoo scan kan jedhu ni jira jechuudha. Wantoonni afran kun iyyuu wantoota garaagaraadhaaf isin fayyadu waan ta'eef haala fedhe keessanii itti fayyadamuu ni dandeessu. Amma jalqaba akkamitti akka bilbila namaa to'attan isinitti agarsiisa jechuudha. WhatsAppii namaa guutummaa guutuutti sekeendii 5 illee hin guutu jechuudha. Kanaaf WhatsApp scan kan jedhu isa jalqabaa kana ni tuqtu jechuudha. Iddoo kanarra innaa isin tuqxanii haala kanaatiin isiniif baasa jechuudha. Kunootti okay ni jettu. Iddoo kanarra haala kanaatiin innaan isiniif baaseeti jiru. Iddoo kanarraa xiqqoo ishee ergi obsitanii booda haala kanaatiin QR kana isiniif fida jechuudha. Isin QR kana akka argattaniin bilbila namaa to'achuutii barbaadan yookiin immoo WhatsAppii isaa guutummaa guutuutti ilaaluutii barbaadan sana sekeendii 2-3dhaaf harkaa fuutaniitu wanti isin gootanii bilbila isaa akka harkaa fuutaniin sekeendii 2 qofaadhaa fi WhatsAppii isaa keessanii seentu jechuudha. Bifa kanaatiin saniin booda iddoo kanarraati mallattoon tuqaa 3 waan jirtuu fi mallattoo tuqaa 3 kana ni tuqtu jechuudha. Achii booda iddoo kanarraati gubbaa kanarraa mallattoo sadaffaarra kan jiru kanarraa WhatsApp web kan jedhu ni jira jechuudha. Toora sadaffaarra WhatsApp web kan jedhu kanaal tokkootiif innaa isin tuqtanii haala kanaatiin isiniif baasa jechuudha hordoftootiyya. Saniin booda naanni haala kanaatiin isiniif baaseeti jiru kunootti kaameraadha waan ta'eef gara bilbila isa kanaatti ni fiddu jechuudha. Kunootti haala kanaatiin saniin booda sekeendii tokko waan hin guunne gidduutti kunoo akkuma agartanii gara bilbila koo isa kanaatti WhatsAppii addanarra jiru naaf dabarseeti jira jechuudha. Kanaaf guutummaa guutuutti WhatsAppii iddoo kanarraa hojjetamu hundumaa yookiin haasa'amu hundumaa salphaatti fayyadamuutii nan danda'a jechuudha nama kana duukaa. Kanaaf akkuma agartanii faayila asirra jiru achirras ni jira jechuudha. Fakkeenyaaf nama haaraa tokkootiin haay jedheetan isinitti agarsiisa. Kunootti haay jedheetiin jira jechuudha. Yennaan asii barreessu asirras naa dhufa jechuudha. Kunootti akkuma agartanii bilbila kiyyarra kana irra taa'ee namoota kan biroof meeseejiin ergu gara bilbila na to'achaa jiru kanaallee ni dhufa jechuudha. Kunootti haala kanaatiin to'attu jechuudha namoota barbaadanii. Kunootti akkuma agartan baay'ee tokko salphaadha jechuudha haalli ittiin nama to'achuutii dandeessanii. Kunoo meeseejii namni sun namaaf ergu iddoo kanarraati ilaalaatii deemuu ni dandeessu jechuudha hordoftootiyyaa. Kunoo gaa hanga kana salphaadha jechuudha. Amma gara boodaa deebinee wantootni kan biroon afan waan jiraniif isan isinitti agarsiisa jechuudha. What's direct kan jedhu ni jira waan ta'eef kana ni tuqtu. Iddoo kanarraati lakkoofsa bilbila nama tokkoyyuu osoo seevii hin godhin namoota barbaadanii fi meeseejii erguutii ni dandeessu. Iddoo kanarraa biyya filachuudhaan yookiin immoo lakkoofsa kaawuntirii koodii filachuudhaan
salphaatti namoota barbaadanii fi lakkoofsa isaanii qofaadhaan meeseejii erguufiitii ni dandeessu jechuudha. Otoo seeviin godhatiin kanaaf baay'ee tokko salphaadha. Akkasumas immoo suuraa fi viidiyoolee nama kofalchiisanii garaagaraa gaggabaaboo ta'anii kan WhatsApp irratti gadhiifamanii daawunloodii godhachuutii ni dandeessu jechuudha. Viidiyoos ta'ee suuraas jechuudha hordoftootiyya. Kanaaf baay'ee tokko salphaadha. Haalli itti fayyadama appilikeeshinii gana waan cimu miti. Galaatii itti fayyadama baay'ee tokkotti gammaddu appilikeeshinii kanatti isiniin jedha. Guyyaa irraa kana jechuudha kan isiniif qabadheetii dhufee akkan isinitti tole abdii nan qaba. Yeroo itti aanu deemnee galagarrutti nagaan naaf turaa isin eegaa. Baay'ee baay'ee.